Ashama harka fuudhee hordoftoonni sagantaa keenya akkam nagaa jirtu bakka jiraattan warroonni kanaan dura wajjin jirtanis kan jirres kunillee bakka jirtanii nu bira qoota bakka jiraatan kan jennu akkasumas utubii qeerroo biyyaa jedhamtu saskiraaybii godhuu akka hin daganne laayik sheerii godhuu akka hin daganne amma ilaalu wantoota adda addaa waan bareeda diraamota adda addaa baacuu adda addaa qabannee waan isin dhiyaachuutti jirru akka nam tokko osoo namni kan nu jaalatullee kan nu jibbitullee dhufaan adeemte akka nu hordoftu kabajaa fi ulfinnaan isinitti dhaamanna asirratti kan dhufu maama jaalala. Marre yeroo hundee kan itti beekamu nuti qeerroon abdii biyyaa yookiin abdiin kutatiin kan jedhamu abdii kutanne sun beekin as geenyeetiin jirra amma immoo haa ta'u garuu xiqqaa guddaa keenya bakka jirtanii beekumsaa fi dandeettii qabnuu fi hamilee keessan hedduu barbaachisaa waan ta'eef peejii keenya jalatti yeroo hundaa'u feesbuuk keenya jalatti kan akka seefuu fi Muhammad Sanyii Jawaar Mohammad kan jedhuu fi morkataa baalee jalatti yeroo hunda nu hordoftanii akkasumatti diraamota keenya mootu abdiin muratiin kan jedhu gara gadaatti deemtanii gara YouTube chaanaalii jala dhuftanii kan itti haaromootu morkataa baalee. Kanatti Sudaan akkuma argitan kanatti jechuudha diraamaan kunis hedduu namatti tola dhuleedha hedduu dheeraadhalleedha akka nu hordoftan isin. Akkasumas hiriyoonni kiyya hundi isaatti dubbatan diraamaa mata dureen isaa abdiin kutatiin jedhu kun maal ilaata? Maal fakkaata isinitti olaaltu? Anis akkuma keessanitti booda argutti waan jiruuf akkasumas warroonni kanaan dura feesbuukoota adda addaatiin hordofaa jirtan ammas maqoota feesbuuka keenyaa feesbuukaa Seifoo Abdul Qaadir akkasumas gubataa Safaa Mahammad Jaalalaa morkataa kan jedhu irratti gadhiin achi ilaaltanii akka osoo hin daganne osoo hin lamne osoo hin namne gara utubicha keenyaa bittanis saskiraayib gootanii akka abdiin kutachiin ilaali diraamaa keenyallee abdiin kutatiin ilaali akkasumas abdiin kutatiin diraamaa keenyaa ta'e akkasumas utubii qeerroo biyyaa jechuun saskiraaybii godhu akka hin daganne irra deddeebinee wanti isinitti himnuuf isinitti kadhaamannuuf waan isin jaalannuuf qeerroo jechuun tan biyya Oromiyaa kanaaf akkasumas biyya Itoophiyaa jedhamtu tan misoomsite waan taateef akkasumas ammas irra deddeebitee utubiin qeerroo biyyaas jedhuma irraa waan dhufte taateen mullee ijoollee jiraa keessa isa tokko waan taaneef akkasuma waa baay'eetu jira kanaaf Muhammad Jaalalaa ni dhufa. Marre abdii kutanii beenu ammallee kutachiifnu kanarratti aansee mootu YouTube chaanaalii qeerroo biyyaa jettu yeroo hunda jajjabinaa fi hamileedhaan sheerii keessan isinirraa barbaachisaa fi gorsa keessanii fi yaadannoo qabaatan hunda keessanii qabattanii akka nu jalatti hirmaatan abdii guddaa isinirraa qabna shaamara dhiira fi dargaggoo qeerroo qarree kan jedhamu hundumtu qeerroo biyyaatiin kan biyya alaatii biyya keessa jirtan hundi YouTube chaanaalii keenya jalatti nu hordofuudhaaf abdii guddaa isinirraa qabna. Marre abdiin kutatinii anaafis atiifis isaafis isiifis yaada abduu fuuldura waan ta'eef eenyu akkamiin dhufa maalirraa dhufa kan jiru feesbuuka keenya jalatti peejii keenya jalatti akka nu hordoftanii fi YouTube chaanaalii qeerroo biyyaa jedhu jalatti maaltu dhufa maaltu dhalata eessan keenya kan jiru walumaan laallamee eessa keenya kan jedhu walumaan laalla maaliif guyyaa kam akka ta'e hin beeknu nullee sun wajjin laaluudhaaf qophii godhame maaliif awgeessichi yeroo bakka gadhiisu isatu beeka kanaafuu diraamaan kun keessa waan ta'eef utubii qeerroo biyyaa jettuu saskiraaybii godhuun gadi kana laayik sheer godhuudhaaf hin daganne jajjabaadhaa duraan akka nutti fayyadha. Laayik sheer yeroo hundaa'u amanaa uummataati. Qeerroo jechuun irkoo teessanii irkoo keenya irkoo isinii ani jechuun isinii isin jechuun ana kanaaf wajjin hirmaannaa Dani fagaatina nu bira koottaa. Qeerroo biyyaa biratti gandummaan hin jiru kutaan hin jiru amantaan hin jiru walqixxaadhaan tokkummaadhaan kan ilaalu beeksisa qabuu fi beekumsa qabu hundaa'u walirratti hirmaata. Marre morkataa baalee maal jedhamaati? Akkasumatti nutis har'as bonus iftaanis qeerroo jechuun eenyumoo hin beeka jechuudha hooma feeti iyyuu taataan dursa qeerroo akka feerroo isiniin jedha kanatti aansuudhaan Muhammad Jaalalaa Marre duraan asitti nu beekaatiin hin turtan haala biraa ture arra Muhammad Jaalalaa kan daggala keessaa diina baraarraasaa ture kan uummata diina nafxanya lafarraa fixaa ture arra immoo gara beekumsaatiin dandeettii qabnuuni ammallee namni marrasi jala abdiin kutachiifne kan jedhamu raayii diraamota garaagaraa isin jalaan jira yeroo hundaa'u feesbuuka kiyya jalatti warroonni dhuftan kan shamaraa fi kan dhiiraa warroonni ani fireemdii godhu laayik sheerii itti jabaadha akkasumatti Marre qeerroo biyyaa cinaa dhaabbachuudhaaf hadaraa qulqullummaa duraatiin mujrimummaa duraan dabarsine deebisuudhaaf akka diinni harka keenya muree harma keenya mure hawaalaa biyya namaa keessatti nu gaafate lafa biyya irraa nu gurgurachiise akka abdii qawwiidhaa fakkeenya isiniif kaase diraamaan abdii kutatiin waa meeqa baadhate seefuun itti ageessu.
Diraamaan abdiin kutatanii waa baay'ee baay'ate kanaafiyyuu ilaalii nurraa fagaachuu osoo hin ta'in utubee qeerroo biyyaa jechuun saabskiraaybii godhuu akka hin daganne kanaafuu guyyaa muraasaan booda akka isin bira ga'u abdii guddaa qabna warroonni asirratti hirmaatan guutuu isaatu maqaa akka takkaan isin qabna akkasumas tokkoffaa Mahammad Jaalalaa taate maqaa sabaa akkasumas gubataa sabaa fi yookiin Mubaarak Abdoo kan jedhamu akkasumas ana yoo taate Seif Abdul Qaadir jedhama nu martuu mee isinii dhufna maal taanee akka isinii dhufnu nu oomiti ka beeku kan hojjechiisu dura taa'aa keenya haa ta'u nutis waan qabnu isiniif gumaachina isinoo maali nu gumaachisitu laata haa ta'u malee morkataan maalitti morkate Mahammad Jaalalaa sanyii Joor maaliidhaan kan ta'e gubataa sabaa maalirraa akka gubate kunillee abjuu fuulduratti tilmaamamu waan ta'eef hanga TV mata keenya OMN jalatti olgallutti OMN lammaffaa qeerroo biyyaa caqafadha hayyuun keenyallee jalatti nuuf hirmaadha beektonni teenyallee yaada nuuf gumaacha dogongora nutti jirra irra dabarra hundaa'uu nuuf olcha beeksisa keessan akkasitti nu laattan abdii guddaa isinirraa qabna kanaafuu wal malee maal qabna nu waliin dhaadanna yaa qeerroo biyyaa itti fufiise akkasumas kan ammaan isin dhaabadhu bakka kanatti ogeessi keenya jaalatamaa fi kabajamaa Mubaarak Abdoo bakka kana dhufe yaada gabaabduu fi akkasumas namoota kana hojii isaa mataa mataa waan isin himuuf isaaf isin dabarsa qophaa'aa eegaa. Hundumti keessanuu galatoomaa isiniin jedha warroonni qeerroo biyyaa jalatti argamtan hordoftoonni qeerroo biyyaa yeroo hundaa'u akkuma hordoftanitti kan jirtan yoo jiraattan akkasuma warroonni haaraa dhuftan qeerroo biyyaa jala taatan anaa dhufu jennee isin simannee jirra ammas akkasuma warroonni haaraa dhufuuf deemtan illee kan booda dhuftanis yoo ta'e akkuma isin dhuftanii isin simannaa ishoo seenaa manni keessanii kabajaadhaan taa'aa isiniin jenna akkasuma warroota qeerroo biyyaa jalatti hirmaatee nu wajjin dalaguudhaaf nu wajjin dhaabbatee nu wajjin kahee bakka tana gahe galata guddaa qabdan isaanii jenna warroota yeroo hundaa isaan jala deemanii nuuf daawwatan hundaanuu galata guddaa isinirraa qabna isiniin jedha akkasuma qeerroo biyyaa wanti jennee moggaafanneef qeerroon maqaa guddaa qaba warroota wayyaana nurraa kaase waan ta'eef sababa saniif isaan filannee isaan abdannee maqaa isaanis moggaafannee nuti qeerroo biyyaa jennee kaaneef qeerroon biyyaa gandummaan beeku amantaan beeku wal qoqqooduun hin jiru kan hundaa ka beekumsa qabu dhufee irratti dalaguu ni danda'a waan barbaadu waan isa barbaachisu kanaaf obboleessi koo Mahammad Jaalalaa dhufee waan irraa hafe isiniif ni gabaasa. Galatoomi maarree kana irratti aansee qeerroo biyyaa jechuun wantoonni nuti qabannee deemnu aadaa afaan seenaa beekumsa qabnu waliif laachuudhaaf kanatti aansee qeerroo biyyaa biratti amantiin hin dhorkamu gandummaan ni dhorkama wantooti bifaan walqunnamtii yookiin hormaata dhiiraa fi dhalaatiin kan jedhamullee addaan hin hirru tokkummaadhaan ilaalla qaraa fi qaroo keenya madaa keenya fi quuqaa keenya wal malee mal qabnan waliin dhaadanna bannee wal garsiifanna aadaa keenya dubbisnee seenaa keenyas galmeessinee hayyoota teenyallee jalaa seenaa baruudhaan waliif dabarsina qeerroo jechuun jabaattuu akka qeerrooti maarree morkataa baalee maal jedha laata kanatti asii kan isin dhufu dura ta'a keenya kan kaameraa fi dijitaal nooraa mee morkataa baalee hoo dhaamsa maal nuuf qaba laata maal irraa akka morkate irraa hubattu. Jirra as borus jirra qeerroo biyyaa isin faana jirra kanaafuyyuu waan isinin jennu guutumaa guututtis sabiskiraayib godhaa yuutuubii fi feesbuukaa irratti namoota kana hundi keessanuu isinuu ni beektanii waan isinitti himnuufi waan irratti morkannullee ar'allee borullee oromummaa qofa. Egaa jechoota jedhamanii bira dabalan hundi isaaniitu hedduu isin galateeffanna daawwattoota keenyas hojjettoota qeerroo biyyaa irra hojjetan hundi isaanii hedduu isin galateeffadha akkasuma daawwattoota keenyallee hedduu isin galateeffadha akkuma dura isiniin jedhe waan fuuldura jirutti hundi keessanuu wajjin taataniitiin dhufaan. Isumatti beeksisa keenyaa kanaa warri ilaalaa jirtan bakka hunda keessan teessaniyyuu wanti warri qeerroo biyyaa hordoftan guutuun isaatu guddaa galatoomaa isiniin jenna akkam yaada qabdan guutuun isaa yaada keessan nu gumaachaa yoo karaa sirrees hin jirre barruudhaan nuuf hima akkasumas warroonni wajjin hirmaachuu barbaadan dhiiras ta'ee shamaraa keessattuu warroonni magaalaa Riyaad keessatti argamtan guutuun keessanuu diraamaa abdiin guutatiin kunis magaalaa Riyaad keessatti dalagamaa waan jiruuf namoonni hundi isaatiyyuu nu biratti koottaa mul'een guddisaa waan yaada qabdan guutuun hirmaachisaa maaliif bakka kanatti namoonni hedduu akkamitti isin argina jettanii warroonni yaadaa jirtan
Facebook keenya irratti akkasuma Facebook gubataa sabaa fi akkasuma morkataa baalee Maamad Sanyii Jawaarii fi akkasuma Saifuu Abdul Qaadir irratti yoo dhuftan xurreen keenya guutuun isinii banaadha. Kanaafuu asuma nagaa walitti dhaamannaa nu faana turaa nus isin jaalannaa nagaa irra nu turaa isinin jedhaa guddaa galata.